yoo amma bah Oromiyaa kanatti hubattan ta'e argitan ta'e miidiyaa irratti yoo keessallee qunnamtan ta'e hoomtu ture Oromoon gargaarsa ture gargaarsa irratti mootu nama amanu nama rabbi ofii sodaatu dhabarraa mallayni miskiinaa ka ummanni ummata saniif guurellee ka nyaatan jira ka gimmaa hin geenne booranatti yoo argitan fakkeenya baaletti faa yoo argitan waan obboleewwan keessan islaam promote godhuun jecha gallakkisuun promote godhuun akkamitti ilaalama kun dirqama keenya kun asli kun dirqama keenya ammoo wanta kan siin jammu asli bakata mahidatti sagarta kana shakkita kan godhin yoo achi keessaan gaggeeffate malee waa heessa tana ummanni argaa jira malee ummanni beeta kiristaana jaaruufis qophii miti garuu ammoo Oromoo kiristaana tan Oromummaa isiitiin miidhamaa jirtu Oromummaa saniin birani dhaabbanna ammoo amantii keessatti amantii saniin birani dhaabbanna jechaa hin jiru tananaa quba qabaadha Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi gaafa sumaamaan gartee Yaman irraa dhufee amane Nabi Muhammad ajjeesuu dhufeetiti amane gurra banaa caqasa siigalee gisee kana gaafa kan umraa godhuudhaaf Makka dhayinaan warri Makka yaa sumaamaane kafarte ja'aniin lakkiin kafarreeniin amane sumaamaan qulfii nyaataa hoggaan isiniin jiru kan gartee asmachinaa laakii baanan san yeroo san keessatti isa kan nyaata hiru nyaata hoggaan isiniin jiru limmata facaasu isa wallahi yoon isinirraan qabsiisinni gartaa jenne bamma bira dhaqee limmanni kun irraa haa qabamu nyaanni kun irraa haa qabamu jennaan laa irraan qabamin jee barobboleeyyan kiyyaa jee yoonii fi gartee bakka biraa wal dhabne illee obbolummaan hin muramne amantiillee fudhachuu baatan amantiin islaamaa haqa obbolummaa hin murtu haqa aqiidaati malee haqa dhiigummaa hin murtu haqa aqiidaati malee tana jechuun waan reefu ustaad Abu Mu'aaz natiif jee Nabi Muhammad osoo jarri Qurayshii hin amanin maal je'ee rabbiin jinniini dhiyaataa kee kasit dhiyaatu eenyu Qurayshii rabbitti amananii hin amanne isaaniif dura haqa da'awwaan sanu tanaafu kuni dhiigummaadhaan walitti dhiyaachuu keessatti nama sansit dhiyaatuuf tumsuun haqarratti amantiin islaamaa ni dhorkiti namni jiru yoo jiraate gabbehee haaragaanuu fitu ammoo amantiin islaamaa shirkii fi beeta kiristaanaa jaaraa hin jettu tana dubbii Jafar nuuf kolcha Abu Jafar asa lamma taatitti odoo yaada no Abu Yahya walnungi sugaru ana erga Hamzan dabarste keessatti wana nu baddetu jira dhiifama fuudhu kana toomi isin jaaladha onne kiyarra na jirtani Abu Mu'aaz la rakkoon qabu ibsa sagalidatti in arrabsina arrafamuun qabu haqqi dubbataa ture jedhaanii turre mana hundatti kanuma jenne Abu Mu'aaz micaa nama guddataa jiru ustaadha nama university jiru nama jaba nama jabe saratara naka sawgotan bareedadha yaada ka fannan amade buaka daqiiqa takkana kenna daqiiqa tak nama guddifatu qabnu malee nama hamilee dhawuu qabnu miti akkasitti amanan akka Abu Yahyaatitti isa dhiisi micaa wallaalaan nu keessa afaan Oromoo qaaqu wallahi xiqqeeffamuun qabu akka wallaalaatitti yaadamuun qabu barsiifnee guddifatuu danda'uudha qabna Abu Mu'aaz nama jaba nama university Madiinaa keessa jiru nama immoo boruuf ilmaan kennaaf